Akkam jirtu nagaan keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a kanan qabadhee isiniif dhufe barnoota kutaa kurnaffaa fiiziksiidha. Haga xumura viidiyoo kanatti akka na waliin turtan asumaan isin affeera. Egaa yeroo kitaaba isaa ilaaltan cover page isaa kana kan inni fakkaatu. Egaa har'a maaliin eegalla? Akkasuma introduction isaa isin eegaleen unit waan irratti kan eegalu jechuudha. So gara isaan seeniin boqonnoota akkamiiti kan inni qabu waan jedhu waliin ilaalla. Unitoota isaanii waliin ilaallaa jechuudha. Unit 1 maal jedhaa? Vector quantity jedha. Vector quantity kan jedhu kana keessaa subtoopikii inni of jalaa qabu subtoopikii 5 innis 1.1 scalar and vector kan jedhudha. Kana kal'abee fi kalqabeessa jennu jechuudha. Vector representation isaan kun immoo bakka bu'ee vectorootaa jechuudha. Akkasumallee 1.3 immoo subtoopikii 1.3 vector addition and subtraction vector addition subtraction kan jedhudha jechuudha. Akkasuma walitti vectoroota walirraa hidhisuu akkasumallee warraa walitti hidhuu akkuma ni danda'ama jechuudha. Inni itti aanu immoo 1.4 dha. Graphical method of the vector addition. Graphical vector addition kan jedhudha. Bifa graafikaalidhaan subtraction gochuu dandeenya, addition gochuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo vector resolution kan jedhudha. Vector resolution kan jedhu gadi fageenyaan yeroo achi geenyu ifa isinii ta'uu danda'a jechuudha. Inni itti aansu immoo unituun uniform acceleration motion kan jedhu. Uniform acceleration motion kan jedhudha. Innis subtoopikii 6 kan inni of jalaa qabu jechuudha. Inni tokkoffaa irratti arginu position and displacement kan jedhudha. Subtopikiin 2.2 immoo acceleration velocity and instantaneous velocity kan jedhu. Itti aansuudhaan immoo 2.3 acceleration kan jedhudha. 2.4 immoo equation of the motion with constant acceleration. Itti aansuudhaan graphical representation of uniform acceleration motion kan jedhudha. Isaan kana isatti aansuudhaan immoo relative velocity in one dimension jedhu. Subtoopikii unit 2 jala jiran isaan kana jechuudha. Warreen amma isiniif tarreesse. Itti aansuudhaan unit 3 immoo maal jedhaa? Elasticity and static equilibrium of grid body kan jedhudha. Kun unit 3 jala kanneen jiran immoo innis subtoopikii 5 kan inni qabu. Innis maal jedhaa? Elastic and plastic kan jedhu. Inni itti aanu density and specific gravity. 3.3 immoo stress and strain. Stress and strain kan jedhudha. Stress and strain kan jedhu. Young's modulus kan jedhu jechuudha. 3.4 immoo 3.5 static equilibrium kan jedhu jalaa immoo subtoopikii xixiqqaa subtoopikii xixiqqaa of jalaa qabu. Isaanis first condition of equilibrium, second condition of equilibrium kan jedhu. Itti aansuudhaan immoo unit 4 maal jedhaa? Static and current electricity kan jedhu. Kuni gadi fageenyaan ilaalamuudha qaba jechuudha. Maaliif bakka itti baay'ee murteessaa ta'e jechuudha. Static and current electricity ishiin jettu kun jechuudha. Gadi fageenyaan ilaaluu qabdu jechuudha. Kun mata duree barbaachisoodha. Akkasumallee isaan kanis barbaachisoodha. Caalatti ishiin kun bakka itti barattoota confuse godhuu danda'anidha jechuudha. Mata dureen ishiin amma arfaffaa arginu kun. Innis maal jedhaa? Charge in nature kan jedhu of jalaa qaba. Subtoopikii method of the charging body. Akkasumallee the electroscopy kan jedhu. Electrical discharge kan jedhu of jalaa qaba. Akkasumallee Columbus law of electrostatics. The electric field, electric current circuit, electric circuit, current voltage and Ohm's law kan jedhu isaan kan of keessaa qaba jechuudha. Itti aansuudhaan combination of resistor in circuit, voltmeter and ammeter connecting in circuit, electrical safety in general and local context, electric projects kan jedhu.
Isaan kun unit 4 jala jiru jechuudha. Hundi isaanii sabtoopikii unit 4 jala jiran jechuudha. Warreen asitti ilaallee fi akkasumallee asitti haga 4.1 amma ilaalle kun unit 4 jala jechuudha. Kanaaf unit 4 baay'ee bakka itti ijoollee konfiis gochuu danda'an jechuudha. Haa ta'uuti nuti unit 1 hojjennee unit 2 unit 3 hojjennee ammaduu danda'ame isaa ni oofna jechuudha. Cover gochuudhaaf ni yaalla. Ittaansuudhaan immoo unit 5 maagneetizimiidha. Maagneetizimiin akkuma isa kanaa wal qabata jechuudha unit 4 ifaan. Unit 4 ifaan wal qabata jechuudha maagneetizimiin. Innis sabtoopikii kan qaqqabuuf jala unit 5 8 qabu. Tokkoffaan maal jedhama? Maagneetizim jedhama. Inni ittaanu magnetic field jedhama. The earth magnetic inni ittaanu immoo 5.3 the earth magnetic field and the compass kan jedhu 5.4 immoo magnetism field of the current carrying conductor kan jedhudha. Ittaansuudhaan magnetic force on moving charge in uniform magnetic field kan jedhudha jechuudha. Inni ittaanu immoo 5.16 magnetic force on the current carrying the conductor. Isaan kana gadi fageenyaanidha jechuudha. Baay'ee barbaachisoo kan ta'an yuunitootaan akka shanii kun baay'ee barbaachisoodha. Akkasumallee 4 6 illee akkasuma jechuudha. Wal qabataa waan deemaniif dirqama unit 4s unit 5s waan wal qabatanii waan deemaniif tokko hordoftanii tokko laaltanii tokko dhiisuu hin qabdan. Hundasaa laaluun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Ittaansuudhaan immoo 5.7 magnetic force between two parallel current carrying conductor kan jedhu. Inni dhuma immoo unit 5 inni dhuma subtopikiin isaa application of magnetism kan jedhu. Unit 6 immoo maal jedha? Magnetic wave and geometrical optics kan jedhu. Innis immoo subtopikii 9 kan inni of jalaa qabu. Isaanis akkuma agartan kana electromagnetic wave kan jedhu EM spectrum EM yeroo jennu kun electromotive force electromagnetism wave kan jennu jechuudha. Electromagnetism spectrum akkasumallee light of a wave law of reflection and refraction seerota isaanii jechuudha. Mirror and lens, human eye and optics instrument kan jedhu. 6.7 immoo primary color of the light and human vision kan jedhudha. Color addition of light kan jedhu immoo 6.8 dha. Inni isaanu inni dhumamu color subtraction of the light using a filter kan jedhu. Isaan kun sabtopikoota isaaniiti jechuudha. Walumaa galatti yuunitoota 6 kan inni qabu. Keessattuu hundi isaanii ni barbaachisu. Garuu irra caalaatti baay'een ijoolleetti konfiis ta'uu danda'an akka unit 4, unit 5 isaan kun baay'ee konfiis gochuu danda'u jechuudha. Haa ta'uuti ani amma naa danda'ame isaa dafee isin hojjedheetan unitii 1s akkasuma unit 2 unit 3 isin hojjechuudhaan gara unit 4tti gadi fageenyaan akkasumallee gara unit 5tti ceena jechuudha. Har'aaf gaan nuti ilaallu maalirraa eegalla? Unit 1 vector quantity kan jedhurraa eegalla jechuudha. Egaa vector quantity akkuma beekamu kutaa gara gadiitti maal jechuun beekama? Kalqabee isa jennu jechuudha. Kallattiidhaan wantoota tokko physical quantity tokko kallattiidhaan kan ibsinu jechuudha. Introduction isaarraa yeroo kaanu introduction isaa maal jedha? In a science, particularly in physics, you try to make a measurement as precise as possible. Egaa saayinsii keessatti keessattuu maal keessatti keessattuu fiiziksii keessatti maal yaalla? Safarri tokko akka sirrii ta'uuf yaalla jechuudha. Irra caalatti akka sirrii ta'uuf yaalla jechuudha. Fiiziksii keessatti caalatti wantoota safarra tokko yeroo safarru maal gochuudha yaalla?
wantichi sirrii akka nuuf ta'u safartuun sun akka sirrii nuuf ta'u kan nuti yaallu jechuudha. Fiiziksii keessatti egaa safarri baay'ee waan barbaachisuuf jechuudha. Several times in the history of the science, precise measurements have led to new discovering or important development. Kana jechuun seenaa saayinsii keessatti safartuun sirriin safaramuunsaa maali bu'aa nuu buuseera? Wantoonni haaraa akka argamaniif gahee nuuf taphateera jechuudha. Wantoonni haaraan akka discover ta'aniif gahee taphateera jechuudha. Akkasumallee akka saayinsiin wantoonni adda addaa akka guddataniif gahee taphateera jechuudha. Maaltu wanta safartuu tokko yeroo safarru sirrii safaruun keenya sun gahee maal nuu taphateera? Wantoota adda addaa discover gochuudhaaf akkasumallee haala ammarra jiru kana jaarraa kana keessatti sadarkaa ammarra jiru kana keessatti gahee guddaa nuu taphateera jechuudha. As gahuudhaaf akka guddina as geenye kanaatiif gahee guddaa taphateera jechuudha. Any measurements or the set of number used for quantity description of a physical phenomena. Physical phenomena is called physical quantity. Kana yeroo jennu fiiziksii keessatti amma fakkeenyaaf safartuu keessatti safartuu waan tokko ni safarra. Achi keessatti quantity ittiin fayyadamne sun description isaa sun ittiin fayyadamne sun waan fe'e yoo ta'u maanni tuuta kamiyyuu haa ta'u number any number set of any number or set of a number lakkoofsa kamiyyuu haa ta'u tuuta lakkoofsa kamiyyuu haa ta'u maalitti fayyadamnaan quantity description of a physical phenomena. Physical phenomena is called physical quantity jedhee jira. Amma waan tokko yeroo safarru description quantity description itti fayyadamne taanaan maal jennee waamna? Physical quantity. Fakkeenyaaf hojjaa keessa yoo safartan maalitti fayyadamtanii jirtu? Quantity description itti fayyadamtanii jirtu. Fakkeenyaaf hojjaan keessan meetira tokkoo fi meetira tokko tuqaa 7.5 yoo ta'e maaliif fayyadamtaniitu? Quantity description itti fayyadamtaniitu. Akkasumallee mana barumsaa dhaqatanii hagam mana keessan geessanitti hagam deemtan kan jedhuuf yookiin immoo ispiidii hammamiitiin deemtan kan jedhu isaan safartaniitu taanaan lakkoofsa kamiyyuu haa ta'u wanta ittiin safartan sun yookiin immoo bishaan tokko fuutanii safartan yookiin miiliiliitira isaa haa ta'u yookiin immoo giraamarra keessanitti haa ta'u quantity description qabaannaan maal jennee waamna? Physical quantity dha. Physical quantity jennee waamna. Wantoota sana ittiin fayyadamteetti taanaan lakkoofsaan fayyadamteetti taanaan tuuta kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Tuuta lakkoofsa kamiyyuu haa ta'u yookiin immoo lakkoofsa kamiyyuu haa ta'u jedha. Kanaafuu maal jennee waamna? Physical quantity jennee waamna jechuudha. Warreen ittiin safarre sun. Fakkeenyaaf 2 meetira warreen jennu kun 2 meetira ta'uu danda'a yookiin immoo 3 liitira warreen jennee akkasii maqaa dhoofnu kun physical quantity dha jechuudha. Physical quantity can generally be divided into two groups. Physical quantity kun immoo bakka meeqatti kan isaan qoodamanii? Bakka lamatti qoodamu jedha. Bakka lamatti qoodamu isaanis iskaalarii fi veektarii. Iskaalarii fi veektarii kana jechuun kal-dhabee fi kal-qabee jechuudha. Scalar have only magnitude while vector have both magnitude and the direction. Scalariin maal jennaa? Scalariin maal qaba? Magnitude qofa qaba. Fakkeenyaaf magnitude qofa qaba. Kana jechuun hamma qofa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf isin kaatanii velocity wayitiin mana keessanitti kaasanii mana barumsaa deemuudhaaf velocity wayitiin deemtaniitu ta'a. Yookiin immoo velocity wayitiin fiigdanii deemtaniitu ta'a. Fakkeenyaaf haa fudhannu velocity
lama meetira per second west yoo jedhe kun maalidha? Kallattiidha jechuudha. West ishiin jettu kun kallattii ibsa. Kanaafuu magnitude jechuu hin dandeenyu jechuudha yeroo velocity. Garuu immoo yookiin immoo maal fudhachuu dandeessu? Mana barumsaa irraa kaasanii yookiin immoo mana keessan irraa kaasanii mana barumsaa deemuudhaaf meetira meeqa kan jedhu meetira 200 kan jedhu kun inni kun maal jedhaa? Iskaalarii jechuudha. Maaliif kallattiin qabu magnitude qofa qaba. Haga hamma ittiin deemte sun qofa qaba. Meetira 200 ta'uusaa qofa sun jechuudha. Mana kee irraa kaatee mana barumsaa deemuuf meetira 200 fagaate manni kee mana barumsaa irraa sun magnitude qofa. Garuu immoo directionii yeroo ta'u direction qabaate maal jennaa? Vectorii qabaa jechuudha. Kanaafuu vectoriin lamaan isaa qaba. Magnitude fi directionii qaba. Magnitude qofa qaba jechuudha. Iskaalariin magnitude qofa qaba. Vectoriin immoo magnitude fi directionii qaba. The concept of vector and scalar help us understanding physics of the different natural phenomena. You will be learn about the topic in this unit. Egaa waa'ee konseptii vektarii fi iskaalar waa'ee kanaaf konseptii kana maal keessatti hubannaa? Physical natural phenomena keessatti kan nuyi hubannu. Kanaafuu gara gaditti waan barannuuf haga kana hammana isinii yaaddessu jechuudha. Isinii ifa ta'aa deema. Egaa inni itti aanu maal jedha? Brainstorming question jedha. List some physical quantity and classic them scalar and vector. Egaa akkuma dura isiniin jedhe physical quantity bakka lamatti qoodama jennee jira. Physical quantity bakka lamatti qoodama jennee jira. Physical quantity bakka lamatti qoodama jennee jira. Innis vectorii fi iskaalarii jenneerra. Vectorii fi iskaalarii jenneerra. Kanaafuu physical quantity bakka lamatti list godheera. Fakkeenyaaf baay'ee tarreessuu dandeessu physical quantity. An akka acceleration, velocity, speed, displacement isaan kana tarreessanii isa kamtu vectoriidha, isa kamtu iskaalariidha kan jedhu qoodduu jechuudha. Isaan immoo fakkeenya isaa waan gara gadiitti waan laalluuf walumaan laalla waan ta'eef gara gadiitti ifa isinii ta'uu danda'a. Gaaffiin asirra jiran kun jechuudha. Kanaafuu you will learn about this topic in this unit. Waa'ee iskaalarii fi waa'ee vectorii unity kana keessatti nuti barannu. By the ending of this unit, you should be able to kanaga unity kana erga xumurree booda waan ati baruu qabdudha. Ana jalatti nu tarreessee jiru. Innis maalidha? Differentiate between scalar and vector quantity and give the example of each. Garaagarummaa iskaalarii fi vectorii quantity adda baaftaa akkasumallee example isaanii kennitaa jedha. Demonstrate vector represents graphical akkasumallee vectoroota maal gochuu danda'uudha qabda? Graphicalidha. Represent gochuu qabda, bakka buusuudha qabda jedha. Add and subtraction to vector and resolving a vector into its components. Haga subtraction gochuu qabda, add gochuu qabda jechuudha. Isaan kana. Waa'ee component isaanii jechuudha. Component isaanii adda baasuudha qabna. Itti aansuudhaan maanni scalar and vector kan jedhu 1.1 scalar and vector. Akkuma dura isin jedhe kal'abee fi kalqabii jennee turre. Egaa maal jedha? Exercise 1.1 what do you think are the different B2 vector and twin vectors and scalar? Kanaga garaagarummaa vectorii fi iskaalarii isaan kun ifa dhedhee yaada ni deebisu dhedhee yaada garaagarummaa isaanii jechuudha. Taasisuudhaan maal jennaa?
As I discussed in the introduction, you classify physical quantity into two categories. In one case, you need only the states their magnitude with proper unity, and they give their complete description. Egaa akkuma introduction keessatti ilaalle physical quantity bakka meeqatti inni qoonnee jiru bakka lamatti qoonnee jirra jedha. In one case, you need to state their magnitude with property unity. They give their complete description. Egaa maal jechuu isaatiin magnitude unity isaa akkasumallee magnitude fi direction ibsama jennee turre vectoriin descriptionoota isaa yeroo ibsinu jechuudha. Isaaniin fakkeenya isaanii nuu kennee jira. Take for example mass. If you say that the mass of ball is 50 gram, you do not have add anything to the description of mass. Egaa maasii kubbaa tokko maasii kubbaa tokko 50 gram jette taanaan wanti biraa wanta ati ibsitu hin jirtu. Addi gootee itti dabaltee wanti biraa ati ibsitu hin jiru jechuudha. Giraamoota qofaan ibsama. Kana jechuun magnitude qofaan ibsama jechuudha. Magnitude qofaan. Fakkeenyaaf 50 gram west yookiin east yookiin north yookiin immoo south jettee wanta ati ibsitu hin jiru. Giraama isaa qofaan ibsita. Kanaafuu magnitude qofa jechuudha. Similarly, the statement that the density of water is 1,000 kilogram per meter per square kan jettu kan meter per cube ishii jettu kan is completely description of density. Kanaafuu density ibsa. Wanti biraa wanta itti ibsitu hin jiru jechuudha. Kun kan density waterii density ibsa. Kalaa biraa wanta itti dabaltee hin jiru jechuudha. West jettee akkasumallee east jechuudhaan wanta itti dabaltu hin jiru. Kallattii hin qabu jechuudha. Kuni maalidha? Guutummaatti description isaa ibsitee jirta jechuudha. Haan isa ibsuu qabu ibsitee jechuudha. Waa'ee density bishaanii jechuudha. Yeroo bifa kanaatiin keessu guutummaatti ibsitee jirta. Kabroon barbaadu jechuudha. Such quantities are called scalar. Isaan kun maal jedhamu? Scalar jennee waamna. Warreen magnitude qofaan ibsaman. Kallattii hin qabne jechuudha. Taasudhaan a scalar quantity has only magnitude, no direction. Jedhee jira. Magnitude hin qabu jechuudha. Maaliin ibsama? Direction qofaan. Time, distance, speed, length, volume, temperature, energy, and power are another example of scalar quantity. Isaan kun immoo warreen itti daballee waan ibsuu hin dandeenye directionii yookiin immoo kallattii daballee itti ibsuu hin dandeenye kan akka maaliiti? Time ibsuu hin dandeenyu, distaansii fageenya jechuudha, speedii, lengthii, voluumii, temperaturii, energy, powerii isaan kun fakkeenya maaliiti? Scalar quantity jechuudha. Kee konseptii kana ilaalla. Scalar are quantity that has only magnitude while kana jechuun scalar maaliin qofa ibsa namni? Magnitude qofaan ibsama. Vectoriin immoo maalidha? Vector quantity that have both direction and magnitude. Directionii fi magnitude kan qaban immoo vector quantity jenna jechuudha. On the other hand, there are quantities which require both magnitude and direction for their complete direction. Description, complete description. Kun maalidha? Lamaan isaanii warreen ibsaman directionii fi magnitude qaban taanaan maal ibsaman jechuudha? Maal ibsa? Vectorii jechuudha. Wanti sun vector quantity dha jechuudha. A simple example is velocity. Kanaafu example simple example maal fudhachuu dandeenya? Example salphaa maal fudhachuu dandeenya? Velocity fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf 2 meter per second west yoo jenne kun maal ibsa? West yoo jenne
West yoo jennu maal jedhu ibsa? Ifamaa asitti West yoo jennu meetir per second yoo jennu 2 meetir per second West yoo jenne yookiin immoo East yoo jenne maal ibsa? Directionii qaba. Kanaafuu vector quantity dha jechuudha. Kanaaf example isaati jechuudha inni kun. The statement that the velocity of the train is maal jedha? Velocity inni tokkooti, baabura tokkooti. Innis meeqaan deema? 100 kiiloomeetira per hawuriidhaan kan inni deemu. Velocity isa maaliif kiiloomeetira per hawur jennee dhiisuu hin qabnu jechuudha. Maaliif directionii isaa itti dabaluudha qabna. Directionii isaa gara kamittidha? Kaabatti moo kibbatti moo dhiyaatti moo kan jedhu dabaluun dirqama ta'a jechuudha. Yoo velocity dha ta'e. Garuu speed dha taanaan ta'uu danda'a jechuudha. Garuu velocity ta'uu hin danda'u. Maal jedha? Does not make much sense unless you also tell the direction in which the train is moving. Kallattiin deemu sun ibsuudha qabda jechuudha. Yoo velocity ta'e. Kanaafuu speed yoo ta'e garuu asirratti speed dha taanaan ishiin kun asitti velocity dha kun speed dha jedha taanaan it doesn't matter. Kanaafuu akkasitti nu hubachuu qabda jechuudha. Taasisuudhaan maal jenna? Force is another such quantity. Force is immoo akkasuma quantity kabrooti jechuudha. Force is another such quantity. You must force is another such quantity. Akkasumallee forcein quantity vector quantity jechuudha. Isa jalatti ramadama jechuudha. Vector quantity jalatti. Maaliif amma girgiddaa tokko kaatee dhiibde kallattii sanatti dhiibde humni irratti baheera waan ta'eef kallattii sanaan ibsama jechuudha. Kallattii ittiin ibsite yookiin baha yookiin dhiyaa ta'uu danda'a jechuudha. You must specify not only the magnitude of the force but not also the direction in which the force is applied. Akkuma duratti hin jedhe kallattii qabachuudha. Kallattii force sun irratti dalagaa jechuudha yookiin irratti apply ta'e jechuudha. Such quantity are called vector. Kanaafuu vectorii jennu jechuudha. Kallattii qabataanaan vectorii jenna. A vector quantity has both magnitude and direction. Innis vector quantity directionii fi magnitude jenneerra. Isaanis fakkeenyi isaanii displacementii, accelerationii, momentumii, impulsii, weightii, electric field strengthii are other example of vector quantity jechuudha. Isaan kun exampleota isaaniiti. Fakkeenyota vector quantityiti. Inni isaan immoo list godheedha. Exercise 1.2 list other example of vector other than those discussed in the text book. Isaan kanaan ala kan jiran exampleota baay'ee internet irras argachuu dandeessu jechuudha. Kanaan ala baay'eetu jiru. Example vector quantity jechuudha. Baay'ee kitaaba kanaan ala baay'ee tarreessuu dandeessu. Inni taanu section summary dha. Section summary kun waliin ilaalla. Innis maal jedha? In physics you deal generally with the two kinds of the quantity scalar and vector. Egaa fiiziksii keessatti maal general goona bakka lamatti qoonnee jira. Quantitoota jechuudha. Bakka lamatti kan dhimee qabu gosoota lamaan isaan akkatti qoonnee jira. Qoodee jira jechuudha fiiziksiin. Kanaafuu inni immoo maanni iskaalarii fi vektarii. Iskaalariin maagniituudii qofaan kan ibsamudha. Vektoriin immoo maagniituudii fi daarekshiiniidhaan kan ibsamudha. Scalar are quantities that specified only by their magnitude. Akkuma duratti hin jedhadha kun magnitudeidhaan specified ta'a jechuudha. Specified by magnitude while the vector quantities are specified by direction and directionii fi magnitudeidhaan kan inni ibsamu jechuudha. Scalariin vectoriin jechuudha. Inni taanu review questioniidha. Review questionii kana ilaala. This review questionichi gaaffii tokkoffaan explain how vector quantity different from the scalar quantity and give some example for each. Egaa
Ibsi jedhama maali? Veektarii fi veektar kwaantiin iskaaleer kwaantiis irraa waan adda isa godhu garaagarummaa isaa wanta adda isa godhu barreessi jedha. Akkasumallee egzaampilii isaa tokko tokkoon kenneefiitidha. Isas waliin ilaalla jechuudha. Akkasuma irratti argitan gaaffii sana nu gaafateef veektar kwaantii maal jenna? Veektar kwaantii has magnitude and direction isiniin jedhee jira. Akkasumallee iskaaleer kwaantiin immoo iskaaleer kwaantiin only magnitude-dhaan ibsama. You can tell the given quantity a vector is a vector or the scalar by whether or not it has direction associated with its example. Example isa ilaaluu dandeessa. Speediin scalar quantity dha. But velocity dura isinii fudhadheen ture example wayii keessatti baaburri tokko hamma inni ittiin deemu isin jedhee speedii yoo ta'e rakkoon qabu isin jedhee ture keessatti. Speedii yoo ta'e wanti directionii hin barbaachisu isin jedhee velocity yoo ta'e immoo directionii barbaachisa isin jedhee fakkeenya isinii fudhadhee ture. Kanaafuu isuma irra deebii waan ta'uuf dura isin ibseen ture jechuudha. Velocity vector has specific both directionii fi akkasumallee magnitude-dhaan jechuudha velocity kan ibsamu. Inni itti aanu immoo gaaffii lammaffaadha ture. Gaaffii lammaffaa maal jedha? Which of the following physical quantities are vector and which are not? Force, temperature, volume, velocity, age, weight. Egaa fakkeenya isaan kaafnee turre. Force maal jennee turre? Vectorii jennee turre. Temperature immoo scaalarii jennee turre. Volume scaalarii jennee turre. Velocity immoo maal jennee turre? Vectorii jenneerra. Age, weight isa jedhuuf immoo scaalarii ta'u jechuudha. Kallattiin qaban isaan kanaan bira darbuu dandeenya. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaatti. Viidiyoo isa taanutti vector representation kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadha. Har'aaf intro faana waan baay'atuuf introductionii faana waan seeneef har'aaf kanuma irratti isin dhaaba. Viidiyoo sanatti taanutti 1.2 vector representation kan jedhuun walitti deebina. Akka sanatti nagaan naa turaan isiniin jedha. Egaa wanta ani sirreessus asumaan komentii jalatti barreessaa yookiin nan ariifadhee ta'a yookiin immoo asuutan jedhee ta'a waan sirreessuu qabu komentii jalatti naa barreessaa asumaan sirreessuu danda'a jechuudha.